Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii dandeessuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu biyya keessaaf biyya alaa kan jirtanii ani nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u baga nagaan uftanaa naa dhufu jedhee jira namoonni maatii taatanii laayik sheer gochaa jirtan guddaanaaf galatooma ammallee akkuma kana laayik sheer godhaa yaada keessan naaf qooda namoonni haarawaa taatan immoo adaraa keessan maatii naaf ta'an Sakooti jechuudha. Egaa boloota koo har'as yaada tokko isiniif qabee dhufee jira. Yaadichis maalidha? Mee jalqaba gaaffii tokko isin gaafadhu. Ani kan jedhu bara keessan keessatti waan gaarii hojjettanii miidhamtanii beektu? Eeyyeen baga miidhamtanii maaliif hojjettanii? Gaarii goonu tokko lafa kanarratti argannaadhaaf miti. Eenyumtuu waan gaarii kan godhu fuula waaqayyoorraa gaafa lubbuun keenya addunyaa kanarraatii darbite gara bara dhumaatti yookaan immoo lubbuu keenyaaf nagaan akka ta'uudhaaf mitiire eeyyee nagaa maaliif kana kaastee jechuu dandeessu yaada tokko isiniif qabadhee dhufeera. Egaa hanga xumura qophii kanaatti hundumti keessanuu ana waliin tura galatooma. Tole egaa gara yaadichaatti isin dabarsa. Please like, share, subscribe godhaa. Eebbifamaa. Tole egaa innis akkana jedha seenaa ajaa'ibaa. Seenaan kun seenaa baay'ee nan ajaa'ibsiise. Anis maaliif isiniif hin qoodu daawwattoota kootiif tarii karaa ani argadhee waan ajaa'ibaa kana isin immoo hin argine ta'uu danda'a kan jedhuu fi yaada kana qabadhee dhufe. Innis seenaa ajaa'ibaati. Egaa wanti kun waan akkamii seetanii namicha miila qabu garuu farda yaabbatee deemu. Akkuma kanallee namicha miila hin qabne lafa deemaa jiru. Farda seenaa wantoota kana sadaniiti. Egaa akkuma beekamu fardi seenaa guddaa qaba. Isa kanaas marratti bira darbeeni kallachumaan gara dubbii ijoo kootti deema. Egaa namoonni kun isa kamtu isa kamiin gargaare, isa kamtu isa kamiin miidhe hanga xumura qophii kanaatti yoo na waliin taatan irraatii waa barattu, irraatii waa argattu jedheen abdii guddaa qaba. Tole egaa eebbifamaa waan na hordoftaniif mee kallachumaan dubbisicha isinii dubbisee ka'eetaniini itti fufee yaada koo bal'inaan kaa'a. Akkana jedha namicha tokkotu fardaan osoo deemuu namicha miilli isaa miila lama hin qabne tokko arge dhufe tokko itti dhufe namichi miila hin qabne sunis tabba ba'uu dadhabee foqoqaa ture. Abbaan fardaa argeetu maaloo na bira hin darbiin. Akkuma argitu kana miilli koo lachuu citaadha. Deemuu hin danda'u jedhaan. Abbaan fardaas hedduu gaddeef namticha. Abbaan fardaas hedduu gaddeef namticha miila hin qabne kanas baatee fardarratti uddeellateetu imala eegale. Egaa uddeellachuu jechuun hin beeku akka naannoo keenyaatti nan beeka. Nama tokko kan fuulduraan yoo qabate fardarratti dabalata yoo fedhate nama dabalataa yoo qabate uddeellaa jedhama jechuudha. Baay'ee fuulduraan namni abbaan fardaa suni fuulduratti nama qabatu uddeellaa jedhama jechuudha. Egaa akkuma loqoda biyya garaagaraatti isin intini godhachuudha hiikkachuu dandeessu jechuudha. Uddeellateetu imala eegale. Erga takka adeemanii booddee namtichi miila citaa sunis abbaa fardaatiin akkas jedhe. Miilli koo citaa waan ta'eef lama taanee farda kanarra taa'uun natti toluu dide. Ati miilli kee fayyaa waan ta'eef xiqqoo lafa adeemi. Ani immoo takkan kophaa koo yaabbadhaatii jedhe. Abbaan fardaas duraanuu waan akka malee gaddeefii jiruuf tole jedhee bu'ee lafa deemuu eegale. Namtichi miilli citaa sunis takka erga fardaan kophaasaa deemee booda gulufuu eegale. Abbaan fardaa dhaabi jedhus didee gulufe. Fagaate deeme. Abbaan fardaa sunis namtichi miilli citaa sun fardasaa
fudhatee akka badaa jiru waan hubateef sagalee ol fuudhee akkas jedhe. Akkas jedhe. Waan nama ajaa'ibu dhaggeeffadhaa iddoo kanatti. Waan nama ajaa'ibu sagalee ol fudhatee akkas jedhe. Farda kanallee fudhadhu waan narratti raawwatte kana garuu namatti hin himin adaraa kee. Addunyaa kana irraa namni nama gargaaru ni dhabamaati jedhama. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota maatii dandeessu. Egaa akkuma argitan gara oliitti namichi inni tokko otoo miilaan deemaa jiru isa miila qaba fardaan deemaa jira. Inni sun garuu miila waan hin qabneef rakkataatoo jiru itti dhufee gargaare jechuudha. Haa ta'uyyuu malee wanti kun egaa fakkeenyaan waan taa'amedha. Jireenya keenya keessatti waan baay'ee ooluu dandeenya, waan baay'ee gochuu dandeenya. Garuu toora oolle sana yookaan immoo qixa oolle sanatti deebi'ii isaa yeroo tokko jechuun galatoomi jedhamullee argachuuti ni dhiisna yookaan immoo argachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Jireenya keenya keessatti namoonni danuun addunyaa kanarratti wantoota gaarii, wantoota babbareedaatoo hojjetamanillee arrafamaa akkas kana ta'aa jiru. Namoonni tokko immoo jireenya isaanii keessatti waanuma tokko namaa godhanii gaafa jechi tokko yookaan immoo yaadni tokko gara jireenya isaanii dhufe lammata akkasiin godhuu jedhanii kan iyyan erga akkas godhee akkas ta'ee lammata jireenya koo keessatti waan tokko gochuudhaaf fedhiin qabu akkas gochuudhaaf fedhiin qabu namoonni jedhanillee ni jiru jechuudha. Maaliif yoo jettanii kun akkuma argitanii namichi kun gaddee fi fuudhee baatee farda isaa irratti qabatee naan taane jennaan immoo farda isaarraa illee bu'ee hanga isa yaabbachiisu irra ga'e. Haa ta'uyyuu malee namichi kun qooda galatoomi jedheen iddoo rakkataa jirutti itti dhufee kaasee achii fuulduratti biratti qabatee ka'ee immoo bu'ee na biraatti lafa deemi jennaan durumaa waan gaddee fi jiruuf maal godhe tole jedhee waa hundumaa erga abboomamee fi namichi garuu akka inni sun gaarii yaadee fi osoo hin taane deebisee hammeenya irratti yaade jechuudha. Ani waan ajaa'ibsiifadhe fakkeenya kana keessaa abbaan farda waan fudhattullee fudhadhu fardallee fudhadhu garuu waan irratti hojjette kana nama biroo irratti namatti hin himin jechuunsa baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Maaliif yoo jettanii namoonni tokko namarratti abshaalummaa yookaan gamnummaa hojjetanii jechuudha. Waan yoo jiramti waan nama miidhan yookaan immoo gamnummaadhaan waan namni sun wallaalaa ta'ee dhiiseefitti fakkaachuu danda'a. Namni kun amma waan gaddeefiif malee durumaatoo didees hin danda'a ture. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti wanti kamiyyuu haa ta'u, wanti fe'ee haa dhufu, wanti fe'ee haa raawwatu, waan goone tokko deebinee gaabbuun illee akka nurra hin jirre kaleessa waan tokko gaarii tokko goone ani kaleessa waan akkasii godhee miidhame jennee tokko immoo rakkataan dabalataa yoo nutti dhufe maaliif dhiisuu hin qabnu maaliif an akka kootti jechuudha. Kun anaaf fakkeenya guddaa waan naa ta'eefidha jechuudha. Akka kootti jechuudha. Maaliif jennaan tarii inni har'a gaafa too gargaartu gaafa otoo gootuutii fi akka ati gooteef sana dagatee si miidhee faallaa si galateeffatu faallaa akkas naa gooteetti akkas naa godheera jedhu deebisee waan hamaa sirratti yaade inni itti aanu sun garuu akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Sababiin isaas jalqaba irratti akkan kaasee jireenya keenya keessatti waan goonu tokko gaarummaan nuti goonu tokko fuula waaqaa duratti rabbi fuulduratti gaarii ta'ee akka nuuf mul'atu yookaan immoo akka nuuf ta'uuf malee gadagallee isa goones akka ilaalluudhaaf miti jechuudha. Tole egaa jaalatamtootaaf kabajamtoota hiriyoota koo yookaan immoo hordoftoota dandeessu. Kanaaf jireenya keenya keessatti egaa chaalenjiin gurguddaan jiraachuu danda'a. Wanti baay'een nu mudachuu danda'a. Garuu nu barsiisuu qaba. Nu barsiisuu yeroo hin jedhu akkaataa isaa kaleessa iddoo akkamitti akkam akka ta'e akkamiin akka ta'e sana baruudha malee kan nurraa eegamu gonkumaa kaleessatti miidhameera kaleessatti akkas ta'eera itti cabeera jenne waan gaarii goonu sanarraati dugdaa duubatti deebi'uun hin qabnu jedhan akka yaada kootti. Isinis meegaa yaada keessan maal akka ta'e naaf hima. Yeroo tokkos jechuudha waan arge tokko
Hiriyoota baay'ee waadaa waliif galanii waadaan isaanii baay'ee waadaa cimaa waadaa maatii jechuun bakka maatiin irra walii akka maatirra wal caalchifatanitti waadaa walii galanii garuu dogongora xiqqoodhaan rakkoon gidduu isaaniitti uumame. Jireenya keenya keessatti wantoonni akkasiillee nu mudachuu gaafa danda'e akkamitti akka bira darbuu dandeenyu akkamitti dhiisuu akka dandeenyu irraa barachaa garuu waan sana kallattii kaleessa goonuu dhiisne kallattii biraadhaan waan tokkotti adeemu akka qabnu nu barsiisa jechuudha. Kanaaf egaa namichi kun akkanatti abshaalummaadhaan namicha sanarraa waan fudhatee gochuu danda'a itti fakkaachuu danda'a. Namichi garuu tarii durumaa waan gaddeefiif malee isa caalaa gamnas ta'uu danda'a jedhee yaada fakkeenya baay'ee namatti toludha. Kanaaf egaa akkaataa kanatti jireenya keenya keessatti gaafa namni tokko nu jalaa gadi jedhu yookaan immoo beekaa waan tokko bira nuuf darbullee namoonni baay'een akka waan namni sun gowwoomee yookaan immoo namni sun waa gochuu hin dandeenyetti illee kan fudhatan baay'een jiru jechuudha. Kanaaf egaa isa kanarraallee of akka qusannu kanaaf kana fakkaata. Jireenya namaa keessatti waan baay'eetu nama mudata. Waan baay'ee jireenya namaa irratti dhufa. Jireenyi ilmi namaa immoo addunyaan kun kallattii hundumaatiin iyyuu tarkaanfii nuti tarkaanfannu baanee galuun keenya guyyaa guyyaatti ulaagaan garaagaraa yookaan immoo wantoonni nuti keessa darbinu barumsa adda addaa nuuf kennee darba jechuudha. Jireenya keenya keessatti waan baay'ee nu barsiisa. Hiriyoota keenyarraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Naannoo keenyarraa waan baay'ee hawaasa keessa jirurraa bakka hojii yookaan dalagaa keenyarraa deebinee maatii keenyarraallee jechuudha waan baay'ee baranna jireenya addunyaa kanarra hanga jiraannutti jechuudha. Kanaaf egaa wanta keessa darbine waan goone sana akkuma jalqaba irratti kaasee maaliif akka goonu maaliif akka raawwannu maaliif akka kenninu barre isaan booda garuu akkaataa isaarratti barumsa fudhachuutu nurraa eegama jechuudha. Kana fakkaata gaa namichi waan gaarii hojjetee ofiifis hin taane namichi lafa deeme inni sun garuu qooda gaddamee fi akkaataa kanatti miila isaatiin deemee galee inni gaddee suni inni gaddameef immoo gaa qooda galatoomii akkas ta'e jechuu qabu gaa namicha miila duwwaa gaggeessee jira. Kana fakkaataa yaadni qabadhee isiniif dhufe yoo isinitti tole yaada naaf kaa'aa like share gochuun dagatiina maatii warri hin taane akkuma kana maatii ta'aa yeroo biraa mata duree biraa isiniif qabadhee dhufaa waaqayyoon gargaare. Kana fakkaataa waan dhuftaniif guddaa galatoomaa waaqayyo isin eebbisuu dhuftanii isin jechuun jaalladha. Egaa kana fakkaata ishii dhumarraa kanarra deebi'ee dubbisa baay'ee waan natti tolteef iddoon sun jechuudha. Abbaan fardaa sunis namicha miila citaa sun fardasaa fudhatee akka badaa jiru waan hubateef sagalee ol fuudhee akkas jedheen farda kanallee fudhachuu fudhadhu. Farda kanallee fudhachuu fudhadhu waan narratti raawwatte kana garuu namatti hin himin jedhe. Argitanii sababiin isaas akkasiis jira jedhe namni jireenya isaa keessatti waa baay'ee dhiisuu akka danda'u hubatee jechuudha. Kanarratti hojjette kana namatti hin himin adaraa kee addunyaa kana irraa namni kana nama gargaaru ni dhabamaatii jedhama. Kana fakkaata eebbifama dubbichi waan natti toleef iddoon sun jechuudha kanarra deebi'ee dubbise. Galatoomaa waan na waliin turtanii fi yeroo biraa akkaataa biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwaa kabajamaa waan dhuftaniif waan daawwattaniif waan yaada kennitanii fi maatii ta'uu garuu hin dagatiinaa isiniin jedha. Kana fakkaata turtii gaarii qabaadhaa manni mana dandeessuuti. Nagaan naaf tura yeroo biraa qophii biraa mata duree biraan hanga walitti deebinutti baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Turtiin keessanii waan nafaana taataniif jechuudha. Nagaan naaf tura galatoomaa kabajamaa. Thank you so much. አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ
ከኔ ጋር ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ